Garee kana seeratti dhiyeessuuf humna dabalataa hin barbaachisuun humna gahaa qabaa jedhan. Lolli amma gaggeeffamaa jiru yakkamtoota birmadummaa biyyattii balaaf saaxilan barbaaduuf gaggeeffamaa jirudha. Galmi waraanichaas garee finxaaleeyyii kana seeratti dhiyeessuudha jechuun ibsan ministeerichi. Gareen kun hojii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf raawwatamaa jiru akka waraana waliinii fakkeessuun dubbatu garuu sobaa jechuun kan ibsan Dr. Qana'aan humni addaaf milishaan naannoo Tigraay immoo qaamolee badii dalagan kana dabarsee kennuu qabaa jechuun waamicha godhaniiru. የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻው ይህንን ለጥፋተኛ ቡድን ተገን መሆን አለበት። humni addaa naannoo Tigraayiif milishaan naannoo Tigraay garee gochaa badii hojjetan kanaaf aantummaa agarsiisuu hin qabu. Lola kaayyoo hin qabne kanarratti hirmaachuu hin qabu. Wareegama hin barbaachisnes kaffaluu hin qabu. Kanaaf humni addaa kun loltuu keenyatti harka kennachuu qaba. Yoo danda'ame immoo humnoota badii kana ofii isaatiin qabee seeratti dhiyeessuu qaba. Of bilisoomsuu qaba. Uummatni Tigraayis garee humnoota badii kanarraa bilisa akka ta'uuf carraaqqii gochuu qaba. Kanaan alatti garuu yoo na waraana jedhate ammoo akka barbadaa'u beekuu qaba. Akka tarkaanfiin irratti fudhatamu beekuu qaba. እርምጃ እንደሚወሰድ ደግሞ ማወቅ አለበት። Raayyaan ittisaa tarkaanfii fudhachaa jiru of eeggannoon raawwachaa akka jiru kan ibsan deeggarsi raayyaa ittisaatiif uummanni taasisaa jiru akka cimee itti fufu gaafataniiru. Ministeerri raayyaa ittisaa Dr. Qana'aa yaadatam. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Hiwaatiif mootummaa federaalaa gidduu adda addummaan jiru gara walitti bu'iinsaatti ega jijjiiramee torban tokko kan guute yoo ta'u raayyaa ittisa biyyaa humnooti addaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi milishoonni waliin wal ta'uudhaan Walqaayitti Xagadee fi naannoo biraas to'achuu isaanii ibsamee jira. Badiin waaltaa ajaja kaaba biyyattiirra ga'e gocha seenaan dhiifama hin gooneef jechuun kan dubbatan kadhiyeenya kana sooratarraa hojiitti deebi'an Leetanaa Jeneraal Baacaa Dabaleeti. Kaleessa Humaraatti dhiyaatee kan argamu magaalaa Maayikaadiraa keessa dhalattoota Amaaraa jiran irratti waraanni injifatame jedhame kan Tigraay yakka dugugamiinsa sanyii raawwate jechuudhaan kan haaraa muudaman bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Aaganyoo Tashaagar ibsanii gochi kun yakka mana murtii yakka qoratu kan addunyaatti kan gaafachiisu jedhan. Paartiin badhaadhinaa kan bulchiisa naannoo ibsa baaseen lakkoofsa namoota ajjeefaman kanaa ifan goone jechuudhaan Asteer Misgaanaw Baahirdaarraa gabaastee jirti. Bulchiisi naannoo Tigraay duula waraanaatti seenuu labsee jira. Aangawoonni Tigraay ibsi baasan akka jedhutti waraanni isaanii haga ammaatti sochii ofirraa ittisuurraa akka turee fi kanaaf uummanni guutummaatti gara duula tarkaanfii fudhachuutti akka seenuuf ibsi bahee hubachiisee jira. Raayyaa ittisa biyyaaf TPLF gidduutti walitti bu'iinsi waraanaa ka'uu yaadda'uudhaan namoonni bulchiisa naannoo Tigraay waajjaa keessa jiraataa turan godaanuudhaan bulchiisa naannoo Amaaraa Walloo Kaabaa seenaa akka jiran ta'uun gabaasameera. Qobboo ga'uuf kiiloomeetira 15 kan fagaatu yoo ta'u geejjibnis dhaabbatee jira waan ta'eef sa'aatii 4 lafoo deemuun dirqama ta'ee jira. Har'a ganama qobboo ga'uusaa namni dubbate tokko akka jedhetti sodaa nageenyaa guddaa jira. Obbo Salamoon Qalamuu namni jedhaman akka ibsanitti gaaffiin eenyummaa deebii haa argatu barnootas kan afaan itti hiikkanneen haa barannu jechuun waggaa 2 dura jijjiirama argame deeggaruu keenyaan hidhaarra deddeebi'ee hojiirra ooluuf saaxilamnee jedhee waajjaa gadhiisee gara qobbootti ega dhufee baatileen darbuu dubbateera. Maayikaadiraa keessatti dhaloota Amaaraa kanneen ta'an irratti wanni dhaqqabe sun waajjaa sin hanqatu jechuun godaanuu isaanii dubbatanii waa'een dargaggoota waajjaarraa ukkaamsamanii fudhatamanis nu yaaddeessa jechuu isaanii Masfinaan Raagee Daseerraa gabaaseera. Ergama Hiwaat fudhatanii magaalaa Hawaasaa dabalatee bulchiisa naannoo Sidaamaa keessatti namoota haleellaa shororkeessotaa geessisuuf yaalan jedhaman hidhuu waajirri nagaaf nageenyaa kan bulchiisa naannoo sanaa beeksiseera. Kanneen qabaman kun 5 miseensota Onag Shanee 20 immoo kan TPLF ta'uu ibsameera. Keessumaa magaalaa Hawaasaa keessatti walitti bu'iinsa gosaa dargaggoota kakaasuu danda'an qopheessaa turan jedhameera. Namoota badii geessisuuf socho'aa turan jedhameen alattis meeshaa waraanaa kan seeraan alaa qabamuu fi qarshiin sobaa meeshaaleen kontiroobaandii adda addaas kan qabaman ta'uun ibsameera. Boba'aan barmeelli 82 qabamuu Koomishinni Poolisii Bulchiisa Naannoo Sidaamaa
Masaafinti Mulugeetaa ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Riqicha Finfinnee keessaa kan sochiin itti heddummaatu tokko jalatti boombiin dhokfame dhoowuu poolisiin ibsee jira. Dhoohinsi kunis nama tokko akka salphaatti madeessuun ala riqicha sanarratti balaan dhaqqabsiise hin jiru jechuun poolisiin Finfinnee ibsuun beekamee jira. Godina Qellem Wallaggaatiif Wallaggaa dhiyaatti magaalaan tokko keessatti akka warri lafaa jedhutti bilbilaaf intarneetii waan jettee fi namni akka fedhe wal arguu danda'utti hin jiru. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota odeeffannoo Oromiyaa obbo Geetachoo Balchaa ammoo citiitii tana quba hin qabne jedha. Bulchoota telekominikeeshinii Itoophiyaa irraallee deebii argachuuf hin dandeenye jedha. Naakoor Malkaa oduun boonuu ergeen. Dargaggoo Kuusaa Dinqaa magaalaa Burraayyuu akka jiraatu dubbata. Jimaata torban darbee irraa jalqabee maatii isaa Qellem Wallaggaa keessatti argaman bilbilaan dubbisuudhaaf akka hin dandeenye kan hin dubbatu. Maatiin koo godina Qellem Wallaggaa jiraatu. Battaluma tokko maatii kootiin namni bilbila jedhanii gaafan bilbilinaa buufnee hiriyootanii feesbuukii irratti akka gaafan ilaalu waan tokko namoota shakkeen namoota magaalaa laachoo dhufan makiinaan dhufan gaafan gaafadhu neetworkiin hojjetaa hin jiru intarneetiin hojjetaa hin jiru naan jedhanii kanarraa kan ka'e erga gaafa jimaata galgalaatii maatii kootiin wal argine jechuudha. Yoo makka inni banamu sin beeku agarraa kunoo guyyaa sadii har'aan afuraffaa keessa jira. Nageenyi maatii kootii baay'ee na yaaddiseera maatiin koo maal keessa akka isaan jedhan beeku dur yeroo hundumaa maatii wajjin ijoollee firaa wajjin taphannaa hiriyoota wajjin taphannaa amma garuu rakkoo haaluma kanaan dura kan ji'a sadii ji'a afurii wal kaansaa ture cititu deebii mudataa sodaachisu qaba. Jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Gaarummaa Tasammaa gama isaaniitiin maatii isaanii godina Wallagga Lixaa magaalaa Gullisoo keessatti argaman bilbilaan argachuu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan. Gimbii gara lixaa kana kaleessaa kaasee mandiisiin jiru gara gimbii kana gara dambidooloo kanas kaleessaa kaasee nu dideera silkiin hojjetu kaleessaa kaasee mandiitti bilbilee namne ayira Gullisoottis bilbilee namne gara dambidooleetti bilbilee namne nama lafa maatiin jiru jechaadha. Naa bakka silkiin hojjetu bakka nama gaggaafannaan cufameeraan jedhan mokkoreera dhabe fakkaata galgala bakka wal gaggaafataa ture cufameeranii torkiin hin jiru naan egaa kaleessa immoo gara taataa 8 waraana gad dabarsee gara gadiitti gad darbee dambidoolloodhaan jedhanii egaa ijoollee ganna Naqamtee keessa jiru kanatti bu'anii misaa nyaatan waaqayyo akka beeku godhu jennee bakka wal gaggaafannee akkatti taa'aa jirra. Kanaan dura gara yeroo komaandii poostiin awwaajame sanaa kaase kan dhaabatee ture bakka iddasii immoo banamee ture immoo nagaan argame jennee itti gammannee turre. Tajaajilli bilbilaa godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii, Aayiraa, Gullisoo, Najjoo, Mana Sibuu, Qilxukaarraa, Boojjii Dirmajii fi Beegii keessatti addaan citu akkasumas godina Qellem Wallaggaa, Dambidolloo, Gidaamii fi Anfillootti addaan citee jiraachuusaa gara sanatti bilbiluudhaan bilbilli hojjechuu waan dideef adda baafachuudhaaf yaalii godheen jira. Itti gaafatamaa Itiyoo Teleekoom naannoo Lixaa akkasumas immoo itti gaafatamtoota olaanoo Itiyoo Teleekoom Finfinnee jiran irraa dhimma kana adda baafachuudhaaf yaaliin goone waan isaan bilbila hin kaasneef ammaaf milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee itti gaafatamaan Itiyoo Teleekoom naannoo Lixaa obbo Mulaatuu Guddataa tajaajilli kun torban darbe gaafa roobiirraa jalqabee addaan cituusaa akka dhaga'an sabaahimaa BBC sagantaa afaan Oromoo irratti dubbatanii jiru. Tajaajilli kun maaliif akka addaan cite garuu wanti beekan akka hin jirre dubbatanii jiru obbo Mulaatuun. Tajaajilichi erga citee dhageenye tajaajila kana banuu fi cufuun ammoo aangoon isaa nuuf hin kennamne jedhan. Hojiin isaanii akka riijiniitti tajaajila maamiltootaaf kennuu qofa akka ta'e dubbatan. Tajaajilli bilbilaaf daataa moobaayilaa addaan cituusaa hooggantoota Itiyoo Teleekoom olaanoo ta'aniif beeksisuu fi deebii akka eeggataa jiranis kan isaan dubbatan. Dhimma kana irratti mootummaan naannoo Oromiyaa waan beeku yoo qabaateef jennee hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetachoo Balchaa bilbilaan gaafannee turre akkas jedhu. Tajaajilli intarneetiitii tajaajilli bilbilaa cituusaa odeeffannoo isaanii bifa kanaan qabu sababiin inni itti cite maalinni kan jedhu baay'ee odeeffannoo guutuun qabu dhimmicha sabbaadhaan kan hoogganuu fi kan kallattii irratti jiraatu warra federaalaa waan ta'eef odeeffannoo isaa bal'aan qabu. Garuu immoo haalli walqunnamtii bakkee garaagaraatti sababoota adda addaatiin cituutti akka danda'u odeeffannoo kanaan durasiisee ture. Bakkee adda addaatti toorri diriirfame bal'aan isaanii karaa gajjallaatti bakkee adda addaatti sababa adda addaatiin ciccituu danda'a. Sanarraa ka'eessituu danda'aadha. Bilbilli laayinii akka inni jiru odeeffannoo nan qaba. Lixas yoo ta'e Wallaggaa Lixaarraa naannoo giddiitti moobaayilii isin hojjeta. Garuu immoo sababa adda addaatti inni itti cite maal akka ta'e ammaaf odeeffannoo guutuu isaan qabu odeeffannoo isaa qulqulleeffannee isin ilaachuu dandeenya. Tajaajilli keessumaa kan bilbila harkaa yookaan moobaayilii fi daataa kan 3G, 4G kanneen 2Gs dabalatee jechuudha kan addaan citee fi mootummaan tarkaanfii qaamota hidhatanii socho'an irratti fudhatuuf haala mijeeffachuudhaaf jedhanii namoonni dubbatan jiru. Tarii kanaan wal qabachuu danda'a.
Kanaan dura yeroo ifatti tajaajilli bilbilaa naannoo sanarraa akka citu godhameen beekama. Namoonni bilbilaan doorsifamuun, bilbilaan waamamanii ajjeefamuun, humnoonni nageenyaa warra nageenya mirkaneessuuf adeeman rakkoon akkasii qunnamuun isaan beekama. Sanarraas ka'ee yeroo sana tarkaanfiin sun kan fudhatame ifattis uummatatti ibsamee jira. Uummanni sin beeka ture kan yeroo sana. Kan ammaa tarkaanfii fudhachuun dirqamaa ta'eeti kan jiru biyya kana keessatti qaamni lama hidhatee socho'uun akka irra hin jiraanne ifatti ka'aa ture. Qaamni lama hidhatee socho'uu hin danda'u jechuun maal jechuudha? Humni mootummaa hidhatee nageenya uummataa eeguu danda'u isarra jiraata. Humni faallaa mormii qabu sagalee isaa dhageessisuu danda'u. Hidhannoon ala ta'ee ejjennoo mataa isaa qabsiisuu danda'a bakka jedhamutti keessumaatii addi bilisa baasaa uummata Tigraay jedhee kan maqaa kanaan socho'u kaaba irratti rakkoo uumamaa jiru sana caalaatti tumsuudhaaf Oromiyaa giddu gala jeequmsaa godheeti kan inni itti fayyadamaa jiru. Kanaaf Oromiyaa giddu gala jeequmsaa godhee itti fayyadamuusaa sana wajjiniin kan inni itti fayyadamu humna ABO shanii jedhee maqaa ofiis kennu. Humna kana immoo uummata keessaa karaa adda ta'een baasuutii fi caasni nageenyaa humna addaa poolisii Oromiyaatiif poolisiin idilee akkasumas milishaan tarkaanfii fudhachuutti jira. Kanaaf tarkaanfii fudhachuudhaaf bilbila balleessuutu nurra jiraata karaa jedhuun wanti deemamu jiru tarkaanfii fudhachuun kun tureera waan ta'eef jechuudha. Wanti sanaan wal qabatu ammaa kana odeeffannoo qabu jiru tarkaanfii fudhachuun garuu cimee itti fufeeti kan inni jiru. Tarkaanfii fudhatamu kanaan karaa nagaa deemuu warri barbaadan karaa nagaatiin gara mootummaatti harka isaanii kennachaati kan isaan jiranii. Kan immoo karaa nagaa kana fudhachuudhaaf fedhan qabne immoo bakka qabatee saamichaaf ajjeechaadhaaf doorsisaaf kan bobba'e immoo mootummaan tarkaanfii nageenya mirkaneessuu olaanaa seeraa mirkaneessuu fudhachaati kan inni jiru. Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaatti bilbilee kan turres ta'u sababa bilbilli hin hojjenneef ammaaf itti milkoofne. Kanaan dura Oromiyaa lixaa keessatti riphee loltoota meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu ibsuudhaan tajaajila bilbilaa fi intarneetii ji'oota hedduudhaaf addaan kutee akka ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Akka ibsi Koongireesii Federaalistii Oromoo dhiyootaan baas jedhetti siyaasaan Itoophiyaa lola biyyummaan wala'aatuutti deemuu jira. Tun dhaabbatteetiin marii namni cufti qooda keessa qabu taa'uu malanii jedhu. Mootummaan Itoophiyaa immoo lolii Tigraay keessa yoo warri harki dhiigaacha jiru seeratti dhiyaata malee hin dhaabatuu jedhu. Tsahaay Daamtooti erge. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo ibsa baaseen waraanni biyyattiitti bakka garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru yaaddeessaadha jechuun ibseera. Dura taa'aan paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon biyyattiin kallattii lixaa kibbaa fi amma immoo kaaba biyyattiitiin keessa jirtu nu yaaddesseeraa jedhan. Humnaan lolaan rakkoo siyaasaa hiikuun waggaa 50 darbeessi bu'aa hin finne ammas bu'aa guddaa irraa argachuu hin dandeenyu. Rakkoon amma dhalate kun rakkoo siyaasaati. Ijaa kanaa waliigaltee siyaasa gubbaatti dubbatamee haa furamu isa jedhudha. Wal fixuun bu'aa guddaan fidu. Akka siyaasaatti wanti mootummaanis amanuu jira, wanti dhagahamus jira, wanti nuti beeknus jira. Amma gara lixaa kana iddoo baay'ee humni mootummaa fi humni umrii warra bosona jiranii innaa walitti bu'u nagarraa, namni innaa hidhamu nagarraa, innaa du'u nageenya hin jiru jechuun akkasumaan taphataa waan beeknu qabnaa jechuudha. Gara kibbaas amma karaa Gujii karaa maalii nageenyaa achiisa miseensi keenya nuu bilbiluu qabnaa jechuudha. Iddoo baay'eedha rakkoon akka jiru beekamaadha waan dhoksaa miti jechuudha. Yeroo garaagaraatti waliigalteen biyyaalessaa akka jiraatuuf rakkoon siyaasaa karaa nagaadhaan waliin dubbiin akka xumuramuuf Koongireesiin Federaalaa Oromoo carraaqqii adda addaa taasisaa tureeraa kan jedhan Piroofeesar Mararaan ammas nagaan akka bu'uuf waamicha nageenyaa taasisaa jiran. Nuti amma keenya jira duruma soo ta'e amma waraqaa dhiyeessaa turre gubbaatti isaa ta'uu marii mootummaan isaa waamu warri kaanis waamaa turan warri baay'eetu waamaa ture warri jaarsi biyyaa waamaa ture hunda keessatti innaa qooda fudhannu handhuura godhannee kan nuti socho'aa turre ammas socho'aa jirru waliigalteen biyyaa uumamu. Kuni biyyatti nagaa fida warri mormituu isaa ta'u mootummaa isaa ta'u paartileen biyyatti socho'anii hundi waan tokko gubbaa hoogaanii biyyi keenya nagaa argatti sabni biyya kanaa nagaa argata. Sirna dimookiraasii finna jennee yaalamu kanas immoo akka ta'utti waliigalteedhaanii karaa walakkaatti walitti dhufne iddoo tokko ta'anii hunduu gara kootti arfuutu hin taane karaa walakkaatti walitti dhufne biyya kana ceesisuu dandeenya isa jedhu qabannee socho'aa turre. Ammas isuma qabanneetu isa gorsuu dandeenyus gorsaa isa naa dubbanne warreen waggaattu simaa mootummaatti simaa sabatti simaa
miseensa keenyas immoo amma dandeenye gorsaa kiyyoo siyaasni biyya kanaa kana gale keessa kiyyoo sana keessa akka baanu kiyyoon tokko waggaa 50 keessa turre sakaa waggaa 30 keessa turre sakaa waggaa 2 keessa turre kun hunduu wal qabatee deemaa ture amma unaatti hiikoo guddaa gubbaa hin geenye kana gubbaatti akka hiikoo saba kanas biyya kanas hunda keenya laga jeechuu danda'u gara sanatti deemuun nurra jira seeru dubbachaa turre dubbachaa jirra himaa jirra walgahii hundi waamu gubbaattis nuti kanuma waamna boordiin filannoo torban darbe naawame kanuma dhiyeessine waliigaltee biyyaa barbaachisa. Barri kun bara filannoon biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf sagantaan qabamee hojiin eegalameedha kan jedhan Piroofeesar Mararaan mootummaan bakka adda addaatti maqaa olaantummaa seeraan kabachiisa jedhuun waraanni gaggeeffamaa jiru dhaabuun murteessaadha jedhan. Gara filannaa kanatti deemaa jirru mootummaa gaafanneera waliigalteen biyyaa haa uumamu jenne waliigaltee biyyaatti hundaa'ee filannaan haa deemu jenne waan haaraa miti gaafachaa turre waggaa 2 darbe kana deddeebinee gaafachaa turre hundattuu katabaa turre maal gochaa turre mootummaa yeroo baay'ee olaantummaa seeraa jedha kana nu rakkise malee bari waan haaraa miti waan taanaa isaa biyya kaabaa kanatti gaaratti ta'edha ni lola bal'aadha qabeenya bal'aas nabsiin baay'ees karaa baay'ee keessatti ba'uu danda'a biyya kanatti immoo waan rakkoo bal'aa uumuu danda'a. Kana hunda walitti qabnee walgahii filannaatti deemaa jira bara kana biyya kana gara tasgabbiitti deemsifnee gara nagaatti deemsifnee filannoo dhugaa ta'ee filannoo sabni biyya kanaa itti amanuu danda'u fudhachuu danda'u. Nagaas gara fuulduraatti biyya kanatti nagaas haa ta'u sirna dimookiraasiyaa haa ta'u fiduu danda'utti deemuun nurra jiraadha. Ergaan keenyaa jechuudha. Gama biraatiin mootummaan lolli kallattii kaaba biyyattiitiin tibbana eegalame olaantummaa seeraa kabachiisuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf jechuun ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. VOA Afaan Oromoo meetirbaandii 2225 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Gama kanaan immoo raadiyoonii Ahaduu FM 94.3 irralleetti waan nam caqasuu jirtan kana halkan saate 4 irratti hir'isanii deebi'anii jirrallee caqasuu dandeettan. Bulchoota addunyaa Joo Baayidanii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi gammachuu fi yaada isaanii itti himuutti jiran. Taatullee akka gabaasaan VOA London jiru Henry Ridgewell jedhetti Chaayinaa fi Raashiyaanii waan falmiin filannoo tanatti baatu eeguutti jiran. Awurooppaa keessa lafti filannoo tanaaf namni akka malee gammadeetiin itti qiliidhame Baliina, Ireland lafa dhaloota abutturoo Joo Baayidaniiti. Soddaa Joo Baayiden Loretta Bluewitii fi akki Joo Baayiden filannoo tanitti moo'iyyuu gammachuu guddoo. It just hit us out of the blue, so it was exciting, but we're absolutely thrilled and just can't really put it into words, really. Gammachuun nurra buutee waan jennuuf akka itti jennu iyyuu wallaallee jette. Baayiden yooyyuu dubbiin afaanii baatu iyyuu hiddi dhaloota dhawata. Hiddi dhaloota isaa Irish jiru sun afaan iyyuu hin buutu. Biriitishin immoo waldaa Awurooppaa keessa ba'uuf jettaniitiin Ayirlaand gam kaaba. Joo Baayiden bara dabre keessa muummee ministeera Biriitish Boris Johnsoniin maxxanne Tiraamp jedhe. Johnson immoo mootummaa Ameerikaa haaraallee waliin hojjannaa jedhetti sanbata dabre dubbate dubbii mamaa baase. I think there is far more that unites the government of this country and akka irra kiyyaatti mootummaa biyya tanaatii fi mootummaa Washington jiru akka dameelee qofaa aduun taatinu waan gargar nu baasa caala waan waliin qabnutti irra guddoo jedhe. Waldaan Awurooppaalleen dorgommii pirezidaantummaa Ameerikaa tana Baayideniin moo jedhe. Ursula van der Leyen pirezidaantii koomishinii waldaa Awurooppaati. Together we will address pressing global challenges. The corona pandemic and its economic consequences. Climate change. Dhiba addunyaatti wal qarqaara. Koronaa itti wal qarqaara. Jijjiirama qilleensaatii fi eegumsi naannoo itti wal qarqaara. Jireenyi guddinni teknooloojiin lakkanuma. Nagaa addunyaatii fi waan hedduu waliin qabnaa. Taatullee akka ogeessii siyaasaa City University magaalaa London Inderjet Parmar jedhetti Awurooppaan waan ammaan tan jette kana malumaan of eeggachaa deemuu malte. Given the increasingly competitive environment, I think the US will continue to drive hard bargains. Akka wal dorgommiin jabaachuu jirtuufu akka namni wal gareera mataa wal qabuufuyyuu United States waan jabduu harka qabaachaa deemtise waldaa Awurooppaatiif Biriitaniin daldala